Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan hordoftoota kabajamtoota keenya. Har'aan tana akkuma beekamu duraani mashaakila nuti deemaa ture san quba qabdan jeetii yaada. Sanumarraan kan ka'e namuma har'aan tana isaa aduubu jiruutiitu duraaniiti bakkuma sila bahara isa darbuu keessanillee namni geesseewu isa inni hin beekne malee nama itti walee. Hassanuma jechuudha. Soomaaltichaa hojii wal ta'e. Abraayim hojii wal ta'anii. Ani ammoo soomaaltichaatiitu siitu soomaalticha kan jechuudhaani anarra garagalche dubbii gaafas anarra garagalchee kan na qaban jechuudha. Achirratti akkana godhanii agarsiisan seeta deebisanii beektaa an Abraayim ni beeka Abraayim saabaqiyya ati achirraa nama xiqqoo turtee naan jettee baraan sababa sanarrattiin si ta'uu fudhee si miidhe malee siituu waan kana hunda irratti hojjete sababa sanarrattiin fudhe sababa Abraayim ni beekate Abraayim waan hamtuun irra yaadan tanaa isa sinjee kana dhuga anguyyuma sanuu dubbadheen jira maal jibeeta namni waan kana dalagu jiru isa isumaaranta si baasee jiru iyyuu kana garuu ammoo ani waan ati balleessee kana ni dhagee laa taa namuun majaa birraan namarratti hamtuu yaadaa namatti mujrimummaa daarii bana buusii waan akkanaa dalaga jaaniitti namuun irra kaatan garuu gochi xiyya kanaan beekadhu arra hasan dhuga dubbiin naagaltee jirtimma akka namana jala deemuu ji'ee baasee namnummaan isaan harkana kaayee somaaltichaa isaa beeka is dubbiin harkaa fashallaani akka namana baasuu if godhee na baasee ammaas karaa biraatiin deebi'ee jaartii obboleessa kiyyaati na jalaa bachiisuu deema jedhee sababa sanarratti dhiyoo tanaan naa nama wajji qabu mana namaatiin narraasanii naamtan obboleessa kiyya. Baree Tamam. Amma dhugaadha an si miidhe akka isaan si gadhiisanis naa galte. Ana rasitti haraarame. Isumaan na gadhiisan. Akka naa sitti haraarame. Maali akka waan san ati hin godhin naa galte. Garuu sababni ati si qabachuu hin deemne. Abraayim ni beektaa Abraayim ni beekaa tuuroo namarratti ooftaa meettee oguu kositti narratti waan jettuun aaree jechuudha. Tamam. Arraan tana deebi'ee inni waan hin taane irra yaade. Arraa ati dhugaadha na dhufteemma birraa akka ati qabamte akka ati gadhiifamtees dhageetiin dhufee naan jedhe. Anaaf ati obboleeyyin dhugaadha. An kalaxee si miidhe dhiifama naa godhe. Garuu akka hasan taatan dubbii nama nagattee jiru. Garuu ammoo dhaggeeffadhu armaan gujeen fiidiyoon isaan akkas godhan san arge gurbaan kun isa wajjinis ta'ee gaafa san ana miidhee ammoo ana gadhiisee isa immoo akkamitti akkas godhuu danda'e waan jaaburatti. Siyaasa ambar zabiibarra walitti horgineetiin wal fixuu dandeenyeetiin biraa dhufee bara. Wal fixuu geenyeetiin zabiibaan na kabaji. Anaatu sin gidduu jiraatteetiin aaree achirraa deemeera maan. Amma hogguu atiin reefu taraksittiin irra dawwaltee waan ibsanis wanni aaras saniin na keesseeraa hin beekin. Garuu ati dubbii tana Abraahimiin beekaa ati samtuu namarratti oofteettee waan hin taane haasoinaan akkas godhe malee garuu hammeensa sirratti illee iyyaa. Garuu gaafa natti namni garuu nu beektanii birbada ejjana goone. Ahas sanfaadha kawaan kana isaa qaceloo keessee jaanii sinatum siisee beekin. Dhiifama siin. Alaa kulli haal dhiifama. Garuu isa an raayin qabadha kan irraa bahu. Latti an isaa ammaan si wajjin dhaabbadha si biraan dhaabbadha. Akka obboleessa tokkotti si wajjin dhaabbadha. Laa akka waan kana hunda inni irra yaadee beekee bara akka waan kana hundaa'u beekaa sinaqe dho'isuudhaaf sinaqe kana hundaa'u si mujirima godhe malee akka mujirima taate manaa gahe. Kiyyaan amma dhiyoo tana bahariis qaqqabachaa jira bahar mutuma sanaa jiru bahar saayiba keenya ni beekaan saa jaarsa fatiyaadha san daraartu takka jaraartu micoo qaadhimaatii hojii deemu jira waan ajjeemne jee dhaagachu jira sigala gaafa san duroo eegalee beekadhu aboo bahar miskiina maal si godhe hin jeen dhalaanii fi nama laati laa isaa kanaan kaawaan miciyyoo attaalalee fuudhuu deemu maal maa jee asii lolu jira tamaam akkasi waa meeqaan irratti waan ni jiru jira. Ati moo meeqaan? Amma deebi'ee nama bira nattumanii na fuudhan. Boona tumu jiran dhoo tumu jiran hundaan dhukkuba. Mudhii tumu amma haasuma dhaqee dhufe amma haasuma dhaqee bara libdee takka na jedhanii dhufe. Boona tu bos boo viidiyoo dura wayina tuqa jirri. Viidiyoodhaan kophan nattumanii yaran meeqaan. Na caccabsanii moo. Asana sochami amma guyyaa dhiyoo tana daawwattoota kiyya asirra to'anii jiruun qaba. Mucaan ammoo gurbaan namni jiru kuni kan guyyaa gaafa biraan na qabu viidiyoo lama takka ta duraa irratti hin jiru itti na kannee kuti. Viidiyoo lama irratti ammoo namnummaan anatu mee isa san beekaati kan hunda dubbiin naa galtee mana galtee an bara amma dhiifamu waan sadhachuu deemaa bara maaliif ni beektaa amma immoo dhiifamu si gaafadhoos dhiisuusi isarraa kafalachuun kiyya waan afaan qabne maaliif laa anuu bara isan dhiisu bara waan namni haddannee adda baanee bara amma hirkan intallaa isaatti kan godhe inni yaade isaatti anas keessatti dhaladhee akkaan fedheen isin godhadha beeyitii mootummaan bulti malee namni as keessa boo ofirraa dhoorkina hudduu keenya loltaa as keessa dhaladhe takkiil kee naa dhaabuu siib akkana siidhaaf bar walitti dhadannee yaani amma zabiibaarra wal finnee moo balaan buute namni durbaasee jiidhe ilkee dubbaan sabaatanii ni mite akka narra caccabsanii haraami haa akkana deemu amma takkanaati hordoftoota keenya dhugaa dubbachuudhaa fi wallaahi dhugaa nama gaafatanii namni guyyeessan
Amani san guysan akwan si bahase Amma- akwan baras di bisetti Isa itti be bara. akkasnatti amma duraan galtee biraa qaba jechuun eegu jira bara. Badaan isaa yang guysan himee fitin jiran. Birraan nan dhageenye malee himee fitin jira. Isa sani akka achi sit dhufu eenyu himee fi eenyu sitti ergee jeetiin gaafate. amma dubbiin teessan keessa keessa jiru. Eenyu ergee jeetiin gaafate. Lakki Boona jettee. inni ana baasee jeetiin Akka andaa ati jechaa jirtu ture. eenyu himee fi Akka namicha inni kanaaf immoo achi beekee jiru dhufaa naan jedhe. akkamitti dhufee jeetiin dubbaddeeni jira. Dubbiin amma naa galte hordoftoota Gurbaan keenya kadhatu waan jiraatu. Soomaaltichaas fakkaateeti karaa kiyyarra deebi'ee immoo isa immoo akkana bira dhaabbatu godhee Taariba guuruu maal taate yoo eenyummaan afaan Oromoo afaan Oromoo siruun beeku. sirrii sanuun beeku. Sirrii sanuun beeku. Akka Ijoollee nama beeku. nagar gaareetti amma asi haala biraan haa yaadee akka biraatiin na dhabamsiisu kee akka yaadisatti bar amma kana hunda dubbiin ati bilaashi sina tumsiisa hundinuu mana keessa gayyaate ayyuu akka inni deebi'ee si baasees Ismaan na baase. isaa naagaltee akkuma naagaltee Awwaalitti- guyyaa isaan dura baran si barbaadees dhabeetiin manni isa gurgurtu akka mana cabaatti hin jiru. Aboo mucaan hin jiru jaayina dawaliin natti mana akkasii hogguun fiigaan fee laaluu ganda isaaniitiin hin jiru mucaan ati hin jirtu. Ajaa'iba anumaa bara aara saniin gandaa ijoollee takkaa dhaqee qama jiru achuma dhufanii na rarraasanii bara. Amma Siis baasanii. silaanii hamtuu takka siraa qabaadhe silaa yeroo ammaa asitti dhufu kan asitti dhufu ture bakka mana keessatti. Saas dhugaadha. Asitti dhufan. Garuu ammoo rakkoo isaaniitis waan hin beekuuf waan gocha kanaas hojjetame waan hin beekuufiin sitti dhufuu Laala malee har'a namni kalaxaateen dhiifana aywa sitti dhufe malee silaan dhuguma dunguru guddaa san hojii irratti hojjedhe kan sitti hin dhufu beekadhu. La ati makka keessan jirre bar gocha kee gochuma isaan godhaniitu kan hunda keessaa si baase. Laal si gadhiisanii hamaas godhanii si gadhiisanii anumaa deebanii waan hin taaneen jaartii obboleessa kiyyaa obboleessichi irraa dawalee natti jaartii obboleessa kiyyaa baasuu deemtanaan jee bar. Boo waan hin taanertu bar qajeelaa uumanii bar. Isaanumaan Isaa fi Nuraddiin ijoolleen booyee qiimaadha. Viidiyoo keessatti isaan lamaan tume ijoollee biraa hojjira. Ijoollee tu jiru. yoo kana goone cabsanii. yoo kana goone La irraa baafne isaan. Isaanuma kana. Irraa hin kafaladhe isaan. Gabadhu. Anaas akkas godhaa turan deebiin mallee sillee adduu eegalan isaan kun maal yaadanii La Hassan taariifni guddaan isaa waseetti na dhagee namni Oromoo dhabu isaa jiru Hassan. lalala maal yaadaniif fakkeenyaaf yeroo takka anarra deebiiniitiin miidhaan irra geggeessan anarrattis maan fayyinaniituma maal Nama namaaf dhaabbatu hin barbaadan nama namaaf dhaabbatu dhabamsiisanii Oromoo irratti hamtuu yaaduuf yaa'an isaan yaada isaanii ta'u. Laa. Oromoo as keessa deemee Inni duratti akkuma- taariiba buusuudhaan amma namisa lafatee as keessa namaaf falmachaa ta'u. Sanuma hunda dhooyisuudhaaf nu hunda dhabamsiisuuf dubbii naa galteetta nama. Siigala inumaa bar ijoolleen sanaa san nagaa bar asitti kami beekta asirraa taariifni si bu'aami warri asirraa nama hawwalu isaan Ilaali. warri suudii nama warri hawwaalaas na buusu dubbiin isaanii naa galee aywa makiinaa sun hundee isaaf deemoo isaan waan akkanaa dalageetti dee Waan akkanaa makiinaa san jalaa dhabamsiif nama ilaal taasisan Anammaan yoo isarratti- ati makiinaa ta'e argatte yoo ati makiinaa Oromoon bittatan gurgurree sin garsiin tuunaan jii ani silaa biyyoota asirratti akka inni ijaan arkuun fedhu maal yoo la ittanii haa arku ani isuma kanaan inni nu dhaabee jira maali beekee ani isuma kanaahu dhabamuu qabaa jeeti waan yaadee fi biyyoota jallee arkuun qabu garuu immoo haa arku rakkoon qabu wala garraan isaa waan dhibbattu wala garraan hordoftoota keenya dubbiin tanaa deemaa jiru arraan tana Hassan Somaalticha wajjin Abraahim qobboonis isaanii wajjira wajji wal ta'an isaan harkana naqeeti akka nama inni na itti nageesseetti isa na tumsiisanii na wajjin tumanii isaas haa illaa buusuudhaaf isa ifumaa gadhiisanii anaa biraa deeme ammaas dhufanii naa bikka ijoollee hojii taa'ee waan itti jiru achi dhufanii na rarraasanii naan kutanii torbaanii fi muumaal na teessaniitiin amma sababa miciyyoo san bira nageessanitti an gabbeerra uummataan harkaa tamaam Hassan naaf godheetiti cirrachan laage waan naa godhe san ziiroo godhe waan takka waan naa godhe hin qabu duraanii isaanuma harkana kaa'e isumaa beekammaas mucaan maal beeka isumaa beekammaas dhufee Somaalticha harkaa na baase doolaar 400 waliin nyaataniiti Abraahim irraa na baasan Abraahimii fi xiyyaa hojjetaa meeshaa waraansan eenyu akka nyaatanii beeytaati amma dubbiin naa galte isumaa fi Somaaltichaa waliin hin nyaata beekamu kan maan naa gala amma dubbiin abbuma silaa dooraala jaamu kana nyaateetiitu namaatiitu akka si darbuu deemaa yaadachuudhaan si baafnee jeeni nuuqa isaa mukarraa waan qabne itti nu geessa jechuudha. bara namaan akkaan si godhuun qabu bara namaan dhugaadha si miidhe Kuni rakkoo isaanii tuutu akkaan an si miidhu na godhe hunoo kana mucaan badaan nama keessarra nama aadan kanatti taariiba namarraa buusee asii nama biyyattiis akka fedha godhaa jiru isa jaaniif sirra na deebisanii akka malee na si goosanii na hojii si godhanii achumaan siis baasanii ana dhabamsiisanii kaanarra waan bar siisaan waan hin taa'e na dhufanii garuu insha Allahu taala waa asit dhalatanii nutis waa Oromoo taani nama firraa dhorkuu hin deenye waliif Ati waan kana garagalee bari ijoolleen amma anjoo fiidiyoo sana laalee jira daawwattoota fayyaa namni isa kana qabeenii fi isarra walgee isa tumu jirulleen ijoolluma saaba isaa guututti ijoolluma asit dhalatte qofa. Waan agartee jirtaan? dubbiin san ma bar Nuraddiin Akkasii gowwicha na jala ta'e. deemee wajjin namatu malee wajjin nyaataan sanis gowwaadha. Nuraddiin bari haguuyyee sanii qubee jala kaa'e. Mee akka nama qubee jala maka yaaduu hin jabar.
Garuu immoo Nuuraddiin fi Hassanii waan irraa raawwatan sanii fi aarsaa isiniitu itti kafaluu ta'a. Garuu wal gargaara. Irraa baana fedhan as keessa dhalatan fedhan dhiisan beekan mootummaa bakka bulchaa dhalatan. nuti dhiira akka keessanitti wal irraa baana. Laa nuti gaaruma dhufne. Akka feene goone as keessa Akka feene goone deemuu as waan takka nuun jiran. Wallaahi. As takka ta'e yoo dhugaa isaati. Takka ta'e yoo nuti laal huccuu tanaaf obboleessoo. Mataa tokko jaaratan. Jaartiin teenyaas biyyeerti. Huccuu tanaaf waan takka illee shaantaa tokkichaa lubbuu ta'e baafnee yaanamtu yoo ifa baatte. Inshallah wal harkaan. Takkanaati gaaftattoota keenya aaraa kan namtu naasuu jiraarraa carraa waan hin taane itti naqanii carraa na hojjetumanii ifuma ammaas gadhiisanii nu harkaa baafate jedhanii ammaas deebi'anii naaf duubanii akka malee na godhan. Aaraa akka malee na godhan ani sirraayin kabadha inshallah taala dubbii kana hunda kadeemu jiruun nama sanaa hojii kadalagu jiru akka Hassan taate naa galte dubbii. Amma waan ati na goota san hunda jechaan hondi hoomsi. Andi balan dia di mana Ifamsi godhan jiran. amma ni beektaa isaanii kan hunda naqeen si benjini Ifamsi godhan jiran waan na goota san hunda. akkasii hordoftoota keenya assalaamu alaikum. Akkasitti hordoftoota keenya waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh na jiratu murra jira. Nagaan nu jiraadha. Garuu immoo hanga viidiyoo dhumaatti wal deebinutti numa eegdanii. Video tana share subscribe like godhuun dagatina illaa hasarru duraan biraan nagaha akka nama naa yaadu godhee hamtuu na yaadu Garuu sheer yoo nu godhan. har'a obboleessa kiyya hamtuu na tumsiisee na hojjetumanii gadhiisanii ammaas deebi'anii naaf duubanii akkasiin na tuman arraan tanaan harkaa bahee isallee dhiifamaan kadhachuu yaame akka waan kana hunda isaan sana irraa fidan naa galte an dubbiin hordoftoota kiyya sana irraa akka nafdanii isaan waan kana hunda irra hojjetan akka baarii na darbuu kan hasarru duraan isa habeekuu bakka ittiin na darbuu ka'ee dubbiin jala beekamnaan dhaqee ifii na gabbaase. Mucaa kanarratti hamtuu naakisan dhiifama naa godhee beeku. Waan ifamsi godhan jira. Takkanaati hordoftoota keenya viidiyoon like dhaan defa dhaqqabaa nama hunda biraa geessu.